qabattanii? Amma bakkeen takkittiin dhukkubni keenya eessa beektaati? Namni nama nu harkaa yaase gurbaa. Gurbaan nu harkaa yaase nama. Jawariin. Maqaan dha'u hamba silki. Jidduma tanayyuu dubbiin harkaan badaniitti ni deebi'a. Amma samoona kana waa'ee oomishnii tokko wal qabatee yeroo magaalaa rooba irratti hin banamaa maal waan jedheen haasawwayitu jira. Waan kana keessa quba qabdanii isin dhugaa? Maaltu banama jedha? Miidiyaa oomishnii banuudhaaf. Inni moo? Achirratti hin bannaa jedhan dhiyootan amma ijoollee walgahii ol waame jedhan roobirra. Waan akkanattu jira. Waan kana keessa waan isin quba qabdan jira. Waan isin yaa dhukkatan jirtu. Hojii eegaleerra qara baname jecha dhageenye hojiin eegalle amma hojii eegalchiisaa jira waan jedhamu jira. Gaafa duraa manni bananna jennee namni birrii guursise ana. Gaafa inni dhufeessatee waliin jiraan nama inni mootummaa waliin jiraalee gaafa birrii guursisee birrii san raabbo sanaa kennee gaafa duraa miliyoona tokko mooyi galchaanaan jedhe. Maaliif gaddeebi'aa jira oolsaakaa dawaataan gadi isin yaadee bu'u jedhe. Eegasii gaddeebi'ee kuma dhibba shangalfadhaa kaa jedhe. Ufii galche kaan akkana beekaa gaafa duraa bar ufii itti bade ana itti bade. Birrii teenne saniin as dhabanataa jirti. Suni akkaataa isaallee qulqulleessee siifidha. Bakka akkas godhaati. Amma waan isin hin jedhe amma ijoollee dargaggeeyyanii san. Adeemtuun illee kanallee sodaannu jira gaafa ijoollee harkatti hafanne kanallee sodaannu banaadha. Amma ila amma maal jennaan jedhe amma itti walgahii keessinee goonu keessatti yoo dhimma tokkicha malee kaafa'oo keessa eenyutu jira duuba isaa daa'uudha ibsaatu jira maal jennee achitti gallaa nu bara marhamuummotuma taaneetiniin ammummaan nu taphatti amma wallatti galuu fi wallatti amaanaan maal addaan jirti baalee kiyya maal taatanii ni jennaa barnu. Kan akkasitti waliin boonnamaa. Waan naa gootan hamma isin sa'aatiillee isin harkaa dheeresse. Ammoo ijoollee amma kan barbaannu ijoollee beektan ijoollee dargaggeessa kana isa jalaa baasuudhaan maqaayoon guddaan mootummaan qabatee taa'u. Ijoollee tana yoo osoo beekanii eeruu naa kennitanii borumaa iftaan itti waltajjii osoo yaamne amma. Beekanii maqaa jedhamu. Adaamatti waamna yookaan Finfinneetti waamna isin wajjin mari'annee. Adaamaa yookaan Finfinneetti yaamna isin wajjin mari'annee yoo ijoollee maqaa beekanii eeruu nuu kennitan. Asii proposal dhiyeessinee fi bulchiisa magaalaatti godinatti argina godinni bulchiisatti haa kennu. Guyyaa lama keessatti akka gara Finfinnee dhufanii walgahii irratti argamanii leenjii fudhatan goosisiifna. Waan amma nu deemnu nama harbaa Adaamaa bulla.